Naannoo Amaaraatti mukkeen bitaskaanaa ijaaramaa jirurraa kufuu miidhaan dhaqqabee lubbuun namoota darbee 30 caaluu himame. Guutummaan oduu kanaa qabannee isiniif dhufneerra. Oduu biraatiin ayyaanni Irreechaa haala ho'aateen kabajamuu fi qophiin taasifameera jedhu dhaabbileen nageenyaa fi tasgabbii ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadii milkaa'inaan akka kabajamaniif qophiin xumurameera jedhani. Guutummaan oduu kanaa kunooti. Akkam jirtu hordoftoonni Heebbaa Broadcasting. Warri maatii keenyan ta'an ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qabdannuuf share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Naannoo Amaaraatti mukkeen bitaskaanaa ijaaramaa jirurraa kufuun miidhaa dhaqqabeen lubbuun namoota darbee 30 caaluu himame. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjar Shunquraatti kabaja waggaa Maariyaamii ilaalchisee osoo namoonni bitaskaanaa ijaaramaa jiru daawwachaa jiranii mukkeen bitaskaanicharra jiran irratti kufuun namoota 30 ol ajjeesuun 200 ol irraa miidhaa salphaa fi cimaa geessisuu waajjirri poolisii aanaa Minjar Shunquraa ibse. Ajajaan waajjira poolisii Inspektar Ahmed Gabayyoon sababni balaa kanaa mukarra deemanii bitaskaanicha ijaaruu fi hojjetamerra namoonni baay'een daawwannaa fi koruu ta'uu ibsani. Itti dabaluunis lubbuun namoota 30 battalumatti darbe jechuun 200 ol irraa miidhaa salphaa fi cimaan dhaqqabuu heere. Lakkoomsi namoota lubbuun darbee dabaluu danda'as jedhani. Oduu biraatiin ayyaana Irreechaa haala ho'aateen kabajuu fi qophiin taasifameera. Dhaabbileen nageenyaa fi tasgabbii ayyaana Irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadee milkaa'inaan akka kabajamanii fi qophiin xumurameera jedhani. Raayyaan ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa, bulchiinsi nageenyaa odeeffannoo biyyoolessaa, poolisiin magaalaa Finfinnee, poolisiin Oromiyaa fi qaamoleen nageenyaa fi tasgabbii biiroon haala kabajaa ayyaanichaa fi dhimmoota hojjetamuu qaban irratti mari'ataniiru. Ajajaan qajeelchaa ittisa yakka poolisii federaalaa itti aanaan Koomishinar Jeneraal Malaakuu Fantaa akka jedhanitti ayyaanni Irreechaa milkaa'inaan kabajamee akka xumuramuuf qophiin taasifameera. Haaluma kanaanii humni nama gahaa ramaduun hojiin yakkaa dursanii ittisuu fi to'achuu teknooloojiin deeggaramee kan hojjetamu ta'uu hubachiisani. Ayyaanichi milkaa'inaan akka kabajamuu fi gaheen qindeessitoota qophii fi hirmaattota ayyaanichaa olaanaa ta'us eeraniiru. Ajajaan qajeelchaa waliigalaa poolisii Finfinnee Koomishinar Geetuu Arragaw gama isaaniin ayyaanichi magaalaa Finfinnee miidhaginaan ta'urra darbee waliin jireenyaa uummataa fi agarsiistuu gaarii ta'uu kaasaniiru. Ayyaanicha haala ho'aateen kabajuu fi koreewwan kabaja ayyaanichaa gumii abbootii gadaa Oromoo, haadholii siinqee fi foolleewwan waliin ta'uun qophiin nageenyaa ayyaanichaa madaaluu taasifamuu dubbatani. Ayyaanicha kabajuu fi hirmaattonni hedduun bakkeewwan garaagaraa irraa gara magaalichaa kan dhufan ta'uu eeranii nageenyaa waloo fi jecha sakatta'insaa kan jiraatu ta'uu hubachiisaniiru. Hawaasni akkuma kanaan dura qaamolee nageenyaa biroo dhaabbachuun geessaa akka baatu gaafatanii meeshaalee ayyaanichaa waliin wal hin qabannee qabatanii gara iddoo ayyaanichaa itti kabajamu dhufuun dhorkaa ta'uu ibsaniiru. Hoggattuun biiroo nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee Liidiyaa Girmaa ammoo kutaalee magaalaa hundatti miseensonni raayyaa nageenyaa hubannoo gahaa qabaachuun gara hojiitti bobba'uu heeraniiru. Hawaasni wantoota sodaa nageenyaa fi shakkisiisootaan wayitaa arguu ariitiin qaamolee nageenyaaf eeruu akka kennu gaafachuu isaanii Daayiriktarri hariiroo uummataa qajeelchaa waliigalaa poolisii Finfinnee Koomaandar Maarqos Taaddasaa dubbatanii jiru. Naannoo Amaaraatti mukkeen bitaskaanaa ijaaramaa jirurraa kufuun miidhaa dhaqqabeen lubbuun namoota darbee 30 caaluu himame. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjar Shunquraatti kabaja waggaa Maariyaamii ilaalchisee osoo namoonni bitaskaanaa ijaaramaa jiru daawwachaa jiranii mukkeen bitaskaanicharra jiran irratti kufuun namoota 30 ol ajjeesuun 200 ol irraa miidhaa salphaa fi cimaa geessisuu waajjirri poolisii aanaa Minjar Shunquraa ibse. Ajajaan waajjira poolisii Inspektar Ahmed Gabayyoon sababni balaa kanaa mukarra deemanii bitaskaanicha ijaaruu fi hojjetamerra namoonni baay'een daawwannaa fi koruu ta'uu ibsani. Itti dabaluunis lubbuun namoota 30 battalumatti darbe jechuun 200 ol irraa miidhaa salphaa fi cimaan dhaqqabuu heere. Lakkoomsi namoota lubbuun darbee dabaluu danda'as jedhani.